barsiisuu fi baruun quraanaa hojii namaa keessaa olaanaa isaan bareenna nu yoomuma kottaa hundumaa ni qaraana har'as jiru gaarii jiraata yoo qabatte quraana rabbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii afoo rabbii jaarsummaa dhufa baqaraa fi suuraan al-imraan isaan kortaa gamoo jannata har'a qaraate itti hojjennaan kalaamullaahi ilmunazzalu jecha rabbii guddaa qulqulluu seera rabbiin kennanuuf buuse wanni takka ittiin madaalu beekaa jechuun kan hawaasasaa waan danda'een ka'ee fayyadu biyya ambaa keessa deemanii obsan beelaa dheebuu fi aduu sanyii funaananii facaasan dhibee wallaalaa mancaasanii hanga rabbiin isaanii kenneen sanyii guuran facaafatanii faaya kan koo ustaada kiyyaa rabbiin sinii haa guutuniyyaa ifatuudhaaf dadhabuu malee diinnu barsiiftan halkan guyyaa karaa ifaa nu garsiiftanii hamileedhaan nu kakaaftanii doofummaa keessa nu baaftanii karaa sirrii nu garsiiftanii jazaahullahu khayral jazaa الدنيا وفي الآخرة كمل له المراد مولاه ولا تنقص منه وافرا أستاذك الناس جالنا رب كان كيس يا جالتو بهادها كبا في كبا رب سيهاتك سوانمتو برسيسو في برون قرانا وجينا ما كيسا أولانا isaan bareenna nu yoomuma kottaa hundumaa ni qaraana har'as jiru gaarii jiraata yoo qabatte quraana rabbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii urjii dachii barattoonni diin walgeettanii yoo tateettanii urjii samiirraa gadarcaate fakkaattanee waa bareettanii rabbumaatu isin jaalate diin bareedaa isinii laate rabbiin beekaa isinaa godhu warra ilmii wali qabate bagaa firii hurka hurkite gammachuudhaan ijaan agarte fuuldurri kee milkiidhaa deemi bu'aa barnoota yoo hubatte shaashaa jedhaa gammadaa hunduu jalqabdanii gartanii firii galmii keessan fagoo dhageessa ifa ta'uu beekaa fuuldurri abdii boruu biqiltuu diinii abdiin biyyaaf kan diin isinii dargaggeessaa fi dargaggeetti itti fufii gadin taa'ini umriin ammaa gadin teessu akka qoraan itti dhumata nama qaaruute jedhaniintu halkan guyyaa dafee saamata barsiisuu fi baruun quraanaa hojii namaa keessaa olaanaa isaan bareenna nu yoomuma kottaa hundumaa ni qaraana har'as jiru gaarii jiraata yoo qabatte quraana rabbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii biqiltoota diin islaam eegu lafaa dhufaa asheettan diinii ijoollee dheebuu diinii qabdu dheebuu sin haa baasu rabbiini kayriin tokko sin jaalantaru sunnaa nabiidhaa qabattanii daandii sirriirra imaltanii halkan guyyaa diinii bartanii
ijoollee kaayaaf kaayoo qabdu abdiin borii bari'isanii gargaaraan keessi wajjin jira itti fufii deemsan dhaabini ilmi hundaa walitti qabee rabbummaan deebuusin habaasu arraaboos quraana isaatiin rabbiin hundaa sin haa milkeessu fuuldurri kee milkiidhaa deemi bu'aa barnoota yoo hubatte yoo kutatan kutaa uffatu jajjabaattee har'a yoo barte dhalootatu isin eeggata uf qopheessa murannoodhaani namni du'aa seenaan nafa sirra hafaa beekii barnoonni barsiisuu fi baruun quraana hojii namaa keessaa olaana isaan bareenna nu yoomuma kottaa hundumeeni qaraana har'as jiru gaarii jiraata yoo qabatte quraana rabbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii dawaa wallaalaa fi dhukkuba kan gubbarraa fi keessa qalbii